Mee osoo ana ta'ee osoon bakka mucaa kana bu'ee bakka isaa kanatti osoo of argee maal godha maal gochuu qaba jettanii yaaddanii beektanii maaliif jennaan baay'een keenya ogguu fayyaa guutuu of harkaatti qabnu oggaa bakka barbaanne ollee baanee gallu waanuma eenyumaan olitti wantoon tokko rakkoon tokko nu mudachuu hin dandeenye sababa nutti fakkaatuuf yeroo baay'ee bakka nun barbaachisne yookaas immootu jechuudha bakka oolmaa keenya hin taanetti kan mul'annu baay'ee keenya jira. Sababni isaas fayyaan nuti har'a harkaa qabnu kuni boru daqiiqaa tokkoof wayi sa'aatii tokkoof waan nu mudatu hin beeknu sana nu funduraa dhokseetuma kan jireenya dachee irra jiru qofa nutti agarsiise jechuudha baay'een keenya. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsa akkana keessan. An obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture simbirallee jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan koo viidiyoo kanaanis akkuma keessanii osuma miidiyaa irra deemuun argee gaafa viidiyoo kana argu garuu maaltu akkanatti dhaga'ame jechaan isiniif ibsuu hin danda'u. Maaliif jennaanii mucaan kun akkuma argitanii eessumayyuu haa ta'u nama ilma namaa sababa ta'eef jechuudha. Gaafa akkasitti oksijiiniin gaffa'ee deemu kana arguu jechuudha. Deebi'ee akkan of gaafadhu. Eessa akkan jiru akkan riba keessaa dammaquu na taasisee jechuudha. Maaliif jennaanii fayyaan nuti har'a harkaa qabnu kuni waanuma salphaa waanuma xiqqootti jechuudha. Eenyumaan olitti guyyaa tokko rakkoon akka nu mudannetti guyyaa tokko akka dhukkubsachuu hin dandeenyetti akka nama guyyaa tokko dhukkubsatee hin beeknetti wantoota adda addaa dalagaa oolla jechuudha. Hojii nuti irra oollu kan waaqayyo walitti nu buusu baay'ee isaatu jira jechuudha. Kanaaf akkan of duubatti deebi'ee of gaafadhu kan na taasiseyyuu tokkoffaan isa kana eessan jiraanuu maalan dalagaa jira. Osoo ana ta'ee osoo obboleessa koo ta'ee je'ee gaafan of gaafadhu garuu sammuudhuma koo keessaa deebii baay'een argadhe. Kanaaf obboleewwan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif jennaanii gaafa qilleensa uumamaa qilleensa rabbii isinii kenneen tanaffastanii yookaas immoo afuura baafattanii bakka barbaadan ooltanii tabba gaara baatanii buutanii deebitanii hojjettanii galtanii toonii raftanii kaatan jechuudha. Waanuma salphaatti isinitti fakkaata. Garuu qabeenyi eenyumaan olitti qabeenyi guddaan namni ofirratti hin beekne fayyaadha. Maaliif jennaan ilmi namaa yoo fayyaa qabaate harkaa gara afaanii osoo hin jedhin hin bulu tasumayyuu jechuudha. Maaliif qonqoo waaqayyo uume osoo hin maggabin osoo qonqoo sana waan isa barbaachisu waan qonqoo sana barbaachisu guyyaatti osoo hin argatin namni kamiyyuu olee hin bulu jechuudha. Maaliif kun hojii rabbiiti. Namni waan rabbiin nama nyaachisee bakka rabbi nama oolchee baase jiraata sababa ta'eef jechuudha. Garuu gaafa ofii keenya waan hunda of harkaa qabnu fayyaas ta'ee maallaqa guuttannee qabnu ofuma keenya waan ofumarraanu waaqayyoon alatti waan ofuma keenya akka barbaannetti ajaja keenyaan lafa barbaanne oollee gallu nutti fakkaata jechuudha. Kanaaf baay'een keessa warri akkasitti yaaddan. Maaliif jennaanii tarii namoota tokko tokko fakkeenya fudhachuu danda'a. Maaliif hojiin nuti har'a asirra dalagnu kuni har'a yoo waan akkasii kana godhee ka'ee yoo waan dhugaas hin taane yookaan waan badaas ta'ee boru waaqayyoon dhiifaman gaafadha jenna. Garuu sakandii takka keessatti rafnee kaanee ganama maal takka nu mudatu baanee mootuu galgala manatti deebi'uudhaaf maal takka nu mudatu wanti nuti irraa beeknu hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya mee akkasitti of gammataa yeroo tokko tokko jechuudha namoonni gaafa fayyaa qabdanii fi gaafa waa harkaa qabdanii jiramii waan gootanillee waan dubbattanillee dhabdan jechuudha. Mee of gammataa laala. Fakkeenyan isinii fudhadha. Micayyoon tibba darbee namicha harka hin qabne eerumtee jedhanii namoonni baay'een asiifachi daddarbaa asiifachi kun baga eerumtee jedhaaf gariin immoo maaf eerumtee jechaa ture suni. Mucaa kana laalee tanan viidiyoo ishee tokko kan tibbuma darbe kana laayivii seentee jirti. Micayyoo wayii immoo gargaarsa yookaan nama ishee gargaaru barbaaddetti miidiyaa liiviizhinarra ol baate natti fakkaata. Namni biraa mootuu maal rakkatteeti maal rakkoon kee jedhee gaafa ishee gaafatu laayivii irratti maal gooti micayyittiin rakkina ishee keessa gadi buutee garaadhumarraa fudhattee himachuu qabde. Gaafa isheen himachuu qabdu maal gooti isheen engadda nama harka hin qabne nama harka citaa heerumte suni jecha isheen ibsattu yookaan rakkoo ishii sana gaafa isheen gadi fageenyaan ibsattu maal goote
rakkoo sana dhaga'uurraan kan jettu liifii sanarraa fuula ishee akka tokko gootee ofii teechee nyaatte ka iddoo gaarii iddoo mijataa jirti fuutee gad darbite liifii sanarraa namoonni baay'een ilirraa dubbattanii jirtu anillee gaafa viidiyoo sana argu dhugaan isiniin jedha maaliif mammaaksa tokko yaadadhe waaqayyo bofa beekee miila dhoowwatee jedha maaliif jennaani har'a isheenii bakka amma jirtu kanatti akkuma amma jirtu kanatti haadhuma qabeenyas taate nama fayyaa qabdus taate waanuma akkanatti jireenya ishee guutuu dachee kanarra waggaa kuma sanaa ol jiraatutti fakkaate keessumayyuu jechuudha. Maaliif dhukkubsachuun duhuun rakkoo nama mudachuun akka jiru hin beektu tasuma jechuudha. Kanaaf baay'een keessan har'a gaafa farkaa qabdan har'a gaafa fayyaa qabdan kan sinii gadii zoor jettanii laaluun garagartanii laaluun isa kufe ol kaasuun kan waaqarra isinirraa fagaatu baay'ee keessantu jira jechuudha. Garuu ani maali jedha laalaa maaliif jennaani afuura waaqayyo sii kenne kana si keessa fudhatee ka'ee jennaan koo supheedha bakka raawwate kan sanaa gadii eenyumtiyyuu akka supheerraa uumamtan hin wallaalina eenyu keessaniyyuu jechuudha. Kanaaf gaafa mootu waaqayyoon immoo qabeenya hunda caalu fayyaaf waan hunda sinii kennetti ani hoo boroodoo na mudate ani hoo rakkoon kun boronarra ga'uu danda'a jedhaati kan sinii gadi jiru sana harka qabuudhaaf yaala maaliif jennaani rakkoon har'a mana nama sanaa dhaqee boru mana keessan dhufuu danda'a wanti isin beektan hin jiru waan ta'eef. Kanaaf namoota baay'ee uffataan moo akkasuma moo wantoota adda addaa dhabaan laaltanii toonii ofii gaditti akkasitti hin millatina. Maaliif jenna waan isin mudatu hin beektan. Maaliif daqiiqa takka keessatti ajaja keessanii ni miti kan akka barbaadanitti baatanii galaa jirtan ajaja rabbii sababa ta'eef malee. Kanaaf waaqayyoon mootu gaafa dhufe waan hunda isaa gaafa si harkaa kaasee atillee bakkuma har'a fakkeenya mucaa kanaa maaliif har'a mucaan kuni osoo fayyaa qabaatee fayyaa guutuu qabaatee wanti har'a ijoollummaa kanaan oksijinii kana isa gaffaasisuu hin jiru akka kanatti jechuudha ija namaa laalee jechuudha. Kanaaf ani mucaan kun walumaa galatti gargaarsa kadhataa jira na fakkaate maaliif ani hin beekne amaariffaan kan barreeffamee jiru hin dubbisne amaarifficha immoo kanaaf nan arge jechuudha miidiyaa irratti gune oksijinii kana gaffa'ee deemu baay'ee tokko garaan na bade baay'ee tokko neessan jira jedhee of yaadadhe maaliif jennaan har'a umurii kanaan innis akkuma hiriyoota isaa akkuma warra gita isaa lafa barbaade ba'ee akkuma kunoo namni nagartan bara kana keessa bakka garaa isaa olee caffaree galu kan akkas godhu dhuma danda'a ture garuu namoonni baay'ee immoo ittiin barata namoota baay'ee immoo irraa barsiisu akka namni of dammaqu an ofii kooti baay'ee tokkoon of deebi'een of gaafadhe maaliif jennaan namni nama dhukkubsataas dhukkubsadhees beeka garuu oksijiniin gaffa'ee deemu kuni isa malee tanaffasuu sababa hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf nuti immoo afuura waaqayyo nu kenne afuura eebbifamaa akka barbaannetti ittiin afuura baafannee waan barbaadnerraa waan bakka jira miti kan waaqayyo eebbisee nu kenne kanaan osoo waan gaariin jirus gisee waan badarraa dubbannu jira. Maaliif jennaan nuti ka har'a foon guutuu waan hunda of harkaa qabnaa nutti hin fakkeessu. Waan gaarii dubbachuuf waan gaarii hojjechuun osoo jiru waan nu barbaachisne waan badaa waan seexanaa hojjannee oollee baanee kan gallu baay'ee keenya jira jechuudha. Maaliif osoo akka mucaa kanaa taane garuu mucaan kun irra maallaqaan oksijinii kana fudhataa jira jechuudha. Osoo akka isaa taatanii garuu kan akkas gootaniitii miti kan fuula waaqayyo irraa garagartan sana gaaf sana immoo jilbifatanitti rabbiif boochuu jechuudha. Maaliif waaqa gaafa dhukkubsatan qofa yaadachuun maaliif akka bobbaatanii galtan akka baatanii galtan gaafa dhukkubsatan qofa waaqayyo yaadachuun tasumayyuu waan nurraa hin eegamne. Maaliif gaafa fayyaa qabdanis rabbi yaadadhaa. Eessa akka jirtan nama akkamii akka taatan. Maaliif jennaanii afuurri kun sakandii takkitiiti akkuma kana nurraa fudhatamuu danda'a laata jedhaatii of gammataa waan gaarii dalagaa. Waan waaqayyoon jaalachiisu waan ilma namaa gammachiisu dalagaa. Maaliif jennaan dacheen gabaabduudha. Amma barbaadan irra gulufaa. Fiigdanii dhaqqabdan. Maaliif osuma fiigdanii nan qaba kanan hunda isaa guuta jettanuutu dhabamtu asirraa. Eenyumtuyyuu ariifatee fi dachee tana dhufachuu hin danda'u jechuudha. Silumayyuu jireenya darabaa sababa taateef. Iddoon nuti jirrutu jireenya darabaati. Boruu keessaa darbuu dandeenya. Kanaaf baay'een keessan warroonni akkasitti ilaalcha akkasii qabdan ilaalcha gadhee qabdanii dhugaa rabbiin hin jedhaa dammaqaa lafa jirtaniif. Maaliif jennaan
qaxaroon isin ofitti qabdan har'a waan barbaade yoo dalage har'a waan barbaade yoo godhe boru waaqayyo dhiifama gaafadhaa boru akka sana hanqattanii geessanii keessan hin beektanii. Kanaaf hamma of harkaa qabdan guyyaa of harkaa qabdan yeroo of harkaa qabdanitti waan gaarii hojjedhaa. Waan gaarii irraa dubbadhaa. Waan gaarii nama barsiisaa. Isa rakkate gargaara isa isinii gadi jiru akkasitti irra gadi jettanii bira hin darbinaa harka ol qabaa. Maaliif jennaa waan tokko wanti isin irraa qannasu hin jiru waaqa biraa nama biraallee eebba argattan. Kanaaf waa'ee mucayyoo sana akkatti naguu dhugaa rabbiin isin jedha gaafa mucaa kana argu waa baay'ee kan dubbadhu kan na taasise jechuudha. Maaliif jennaani har'a isheen bakka gaarii jirti qoshaashan isheen tuqu akka sanatti kan teesse nyaatti waan dhukkubsattu waan dhabdu isheetti fakkaatu tasumayyuu jechuudha. Kanaaf akkasitti yaaduun suni guyyaa tokko deebisee nama har'a mucayyoo har'a rakkattee dhala koo waan harma hoosisuun dhabe nam beela'e jettee ishee akkasitti itti boossu sana bakka sana akka ishee kaa'uun beektu. Kanaaf akkasitti yaada baay'een keessan jechuudha obboleewwan kiyya. Maaliif jennaani waanuma barbaadan qabaadha yoo nama wajjin ta'e yoo osoo isin garaa guuttattanii ofitti akka barbaadanitti nyaattan iyyuu namni immoo yoo isin bukkeetti beela'e isinumti kan nyaattan sun garaa keessan keessa seenayyuu hin hojjetu. Maaliif jennaan osoo namni akkasitti beela'e na rakkadhe jedhee isin kadhatu ija baasee jechuudha. Akkasitti afaanitti midhaan afaan kaawwataa isheen mootu akka namni biraa hin gargaarre rakkoon ishee sana namni biraa dhagee akka mucayyoo sana harka hin qabne achirraa liibii sanarraa gad darbuuni annan nyaadhaati du'i dhimma keetii jechuudha. Kanaaf akkasin jedhina maaliif jennaani waa xiqqoo qabaadhaa bakka 3-4tti qoodatii nama rakkate isin bira jiruus kenna. Maaliif in argattu rabbirraa waaqayyo san caalaa guutee isiniif kenna. Kanaaf waan gaarii waan bareedaa waan nama boonsu waan waaqayyo biratti illee eebba isin argachiisu dalagaadhaan isin jedha obboleewwan kiyya. Eegaa obboleessa keenya kana akkaawuntiin illee irrumatti dhoobamee jira. Ani akkuma tasaa waan natti dhaga'amee fi maaliif jennaan namni maaf bakka jiru yookaas namni haganuma kun maal akka ta'uu danda'a waan isa mudatu akka hin beekneef irraa barachuu qaba. Ani ofii kooti deebi'ee akka nuuf gaafadhu na taasise akkanirraa baradhu akka hin dammaqu sababa na taasiseef namoonni baay'een maaf bakka jiran dagata waan jedhuun viidiyoo mucaa kanaa fidee irratti dhoobee akkuma argitan akkaawuntiin illee irratti dhoobamee jira. Ani eessa ta'uusaa hin beeku bakka nama ta'uusaa qofatu natti dhaga'ame. Maaliif jennaani har'a ijoollummaa kanaan isa laalee nama ta'uusaa qofa natti dhaga'ame. Kanaaf yoon dogoggore dhiifama naa godhaadha. Yaada qabdan koomentii jala naa kaa'an isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Asumaan immootuyyuu mucaa kana maaliif namni akkaawuntii isaa kana argu gargaaruu danda'a mucaa kana. Eenyumtuyyuu jechuudha gargaarsi baay'ee ta'eef miti. Akkasumas immoo maallaqa bichaa miti. Mucaa kana namni dhabee sun maallaqa dhabe sheerii godhee nama biraan immoo namni biraan immoo namni qabu gargaaruu danda'a sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf asumaan namni iyyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef dhiifama naa godhaa. Sagaleen kun sirrii miti. Innaa walumaa galatti waan gaarii haa dalagnuun isiniin jedha obboleewwan kiyya. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Laayik sheerii gochuu hin dagatinaa. Turtii gaariin isiniin jedha.